Asham daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan chaanaalii Asham Tech Multimedia jechuudhaan akkuma beekamu waggaa haaraa sabsachuudhaan chaanaalii keenyas Asham Tech Multimedia jennee qopheeffannee jirra jechuudhaan amata haaraa wanta haaraa isiniif dhufuudhaaf jechuudha karaa kanaan qopheeffannee dhufne jechuudhaan namoonni chaanaala keenyaaf subscribe goonee hedduun keessan jirtu. Viidiyoon nuti gadhiisaa jirru kun jechuudha wal jalaan akka notificationin isiniif dhufuuf jechuudha. Yeroo gadhiifnetti battaluma akka isiniif notification ergamuuf jechuudha. Subscribe gochuun dagatinaa isin jenna namoonni subscribe gootan like share gochuudhaan namoonni akkasumas yaada kan qabdan taate comment jalatti nu barreessaa yaada keessan irra dhaabbanne wantoota isin qopheessuu qabnu irratti kan xiyyeeffannu kan ta'udha jechuudha. Har'a akkuma jenne namoonni reetiidhaan laallee jechuudha. Intermediate of accounting 1 and 2 irratti kan qopheeffannu irratti complex irratti godhamee jira jechuudha. Yeroo inti waan hojjennu irratti commenting to akka hojjennu akkasuma akka waan irratti itti fufnu heddumaate waan ta'eef akka fedhii keessaniitiin jechuudha intermediate accounting 2 irratti qopheeffannuuf nu taasisanii jirtan jechuudha. Okay, chapterii jalqabaatti irraa eegallu current liability provision and contingency. Isaanowwan sadeen kan laalla current liability provision and contingency kan jedhu kana jechuudha. Okay, chapteriin inni kun jechuudha wantoota sadeen kan irratti xiyyeeffatu waan ta'eef firstly current liability. Current liability irraa eegallu firstly liability. What is liability? Liability yeroo inni liqaa jechuudha karaa gabaabaadhaan. But in the concept liability is a present obligation of a company arising from the past event and a settlement of which is expected to result in an outflow from the company of resources embodying economic benefits. Liability yeroo inni wanta obligation qabu wanta dirqama qabu jechuudha. Wanta dirqama ta'e jechuudha. Dhaabbata tokkotti jechuudha taateewwan darban irraa maddu yoo ta'u jechuudha. Waan dabre irra dhaabbate waan dabre jechuun liqaan kun liqeeffamee raawwatamee jira. Wanni kun maalidha jechuudha? Past eventidha. Transactioniin hojjetame kun past eventii ta'udha jechuudha. Transactionii pastii ta'uu isaa nu argisiisa. Akkasuma bakki inni irratti dhaabbate jechuudha. Qabeenya dhaabbatichaa irraa ba'u jechuudha. Bakki inni irratti dhaabbate jechuudha. Liability kun eega kenname. Expected fuuldura isaatti jechuudha gaafa inni kennamu. Abbootii qabeenyaa irra dhaabbata qabeenya isaanii irra dhaabbate jechuudha. Dhaabbata sanarra qabeenya isaanii sanarra dhaabbate jechuudha. Expected that a resources expected to the results bu'aa dhaabbanni liqeeffate san argatu sanarra dhaabbanne jechuudha. Kan maal ta'udha outflow ta'u jechuudha. From the company resources qabeenya kaampaanii sanarraa jechuudha. Maallaqni kaashiin yookaan goods or services wantoota kaashii qofaan miti kan kaffalamu jechuudha. Outflow yeroo jennu goods are outflow, service as outflow and also cash are outflows. Outflow godhamee kan kaffalamudha jechuudha. For embodying economic benefits. Akkasuma faayidaa dinagdee kan of keessaa qabu jechuudha liability kun jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maaliif liqeeffata? Wanni liqeeffatu faayidaa irraa argachuuf. It is economic benefit irraa argachuudhaaf liability sana irratti galaa jechuudha. Liability sanaaf yeroo akkasitti hojjetu kan qabu ta'a jechuudha. But in essentially liability yeroo jennu jechuudha karaa biraatiin ammas shortly liability amaloota akkam qaba? Amala gosa akkamii qaba jennee kan laallu yoo ta'u there are a present obligation. Inni kun dirqama amanurra jiru ta'uu isaati. Liqaadha. Liqaa fudhannee jirra. Wanti amanurra jiru jechuudha maali dirqama wanta kafalamuu qabuutu nurra jira waan ta'eef liability amalli isaa tokko dirqama nurra jiraachuu beekuu. Inni lammaffaa is arise from the past events or the transactions. Transactionii dabareerra dhaabbatee jechuudha. Kan liability ta'u jechuudha. Yeroo fudhatu sanarra dhaabbatee jechuudha. Karaan tokko amala kanaa kan qabudha jechuudha. Amaloota characteristic isaanii keessaa there are a result in outflow of resources, cash, goods or services. Akkuma jedhe bu'aan inni outflow irraa ta'u yookaan qabeenyi tokko yeroo outflow irraa ta'u liqaa sana yeroo dirqama namni tokko liqaa liqeeffatee erga liqaa liqeeffatee guyyaa tokko yookaan periodiin isaa yeroo dhiyaatetti dirqama outflow ni baasa jechuudha. Maal baasa? Kaashii baasuu danda'a. Gursii baasuu danda'a. Servisii baasuu danda'a. Karaawwan kanaan jechuudha. Inni kun maal qaba? It's a present and it is a past and it is a futures.
Isaanowwan sadeen kan of keessaa qabaachuu isaa beekuu qabna jechuudha liability yeroo jennu. Okay, the current liability, a concept of units, the units are a current liability reported if one of two conditions exist is they are expected to settle within its normal operating cycles. Current liability isa reported ta'u jechuudha isa gabaafamu two condition haala lama keessatti haalota lama keessatti kan maal ta'udha jechuudha keessatti galuu danda'udha jechuudha yeroo ibsinu jechuudha currenting jechuudha haalawwan lama keessaa tokko yoo jiraate maal jennaani current liability jennaan jechuudha. The first inni tokko maalidha? The liability is expected to settle within a normal operating cycles. Liqaan nuti liqeessine kun jechuudha fuulduratti to expect to it's within a normal operating cycle yoo han qabaatu ta'e. Normal operating cycle jechuun it is a period of time elapsing between the acquisition of goods and the service and the final cash realized resulting from sales or subsequently collection. Kana jechuun hojiin yeroo meeshaa good and the services an argachuu fi maallaqa dhumarratti jechuudha gurgurtaa fi walitti qabama booda irraa argamu gidduutti kan godhamudha jechuudha. Kana jechuun illaabs kan darbudha jechuudha. Akkuma saayikilii jechuudha. Akka saayikiliitti kan ashkarakkaramuudha jechuudha. Between acquisition of goods and the service. Good and the service argachuurraa haga maalitti jechuudha. It is final cash realized. Kaashii kana realized kennuudha jechuudha. Kaashii kana kennuudha jechuudha. Haga liqaasan fudhannee irraa kaasee haga maallaqa sana galchuutti yoo kan deemu ta'e current liability jennaan. Conditionii tokko kana. Conditionii inni biraan liability is expected to settle within 12 months after the reporting date. Liability current liability godhu keessaa inni tokko expected within 12 months. Baatiiwwan 12 keessatti yoo kan raawwatamu ta'e liqaan san jechuudha. After the reporting date guyyaa waliif galmeessan sanarraa eegalee baatii 12 yoo kan lakkaa'u ta'e baatii 12 kana keessatti yoo kan kaffalamu ta'e maal jennaani current liability jennaan jechuudha. Current liability kun ammas maalidha jechuudha? They are expected to convert into cash, sell or consume in the operation. Kana jechuun convert kan ta'udha. Karamitti gara kaashitti yookaan gara gudiitti or service'itti karaa kanatti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti within 12 months dha jechuudha. And if a completing more than one cycle each years. Waggaa tokko keessatti marsaa tokko ol yoo kan operating san jechuudha cycle kan godhu ta'e current liability jennaan. Current liability kun tokko ol ta'uu qaba jechuudha. Waggaa sana keessatti kan raawwatamu yoo kan akkas ta'u ta'e maal jennaan current liability jennaan jechuudha. Bifa kanaan laallaa jechuudha. Current liability also type gosoota of keessaa qaba. Gosoota akkamii current liability dha kan jennee ilaalluudha jechuudha. Akkuma jalqaba ilaalleen liability keessatti dhiifama. Liability keessatti amma fakkeenyaaf prefer stockii fa'aa jira jechuudha. Liabilityin yeroo kaffalamu jechuudha. Kan akkamitti prefer stockii dha jechuudha. Liabilityin common stockii fi prefer stockii jira jechuudha. Garaagarummaa isaanii kanneen baatiidhaan fudhatanii fi kanneen generally yeroo murtaa'e tokko keessa fudhatanidha jechuudha. Garaagarummaan isaanii. Prefer stockiinis current liability ta'a jechuudha. Kanaaf gosoota current liability keessa jechuudha kanneen tokko kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf isaanwwan armaan gadii kan account payable, not payable, current maturity of long term debt, short term obligation expected to the refinanced, dividend payable, consumer advance and deposit and earned revenue. Isaanwwan kanneen kana asii gaditti kan laallu ta'a jechuudha. Tokkoon isaaniitiin jechuudha. There are account payable or trade account payable jennaan jechuudha. There are the balance owed to others of goods, supplies or service purchased on account or on open accounts. Kana jechuun
yeroo meeshaa takka jechuudha yookaan goodii or service or supply tokko yeroo binnu karaa akkaataa on accountiitiin jechuudha or open accountiitiin jechuudha karaa oudtiin jechuudha liqaa karaa liqaatiin baalaansiin san karaa liqaatiin yoo kan bitamu ta'e maal jennaani account payable jennaan jechuudha. Kana jechuun maallaqa osoo hin kaffalle fakkeenyaaf yookaan cinaa tokko kaffaluudhaan isaa ta'u gudsii ta'u supply ta'u service ta'u bifa kana yoo kan bitan nuti purchase yoo goone kan ta'u ta'e formiin for open accounts there are account payables jennaan jechuudha. And the others are the time lag between the receipt of a service and acquisition of title to asset and the payment for them. Yeroodha jechuudha maallaqa sana fudhate irraa kaasee the receipt of service yeroo tajaajila fudhate sana irraa kaasee jechuudha up to acquisition of the assets hanga assets sana galchutti yookaan hanga payment sana kaffalutti kana jidduutti wanti jira maal jedhama jechuudha account payable jennaan jechuudha. Hanga kana jidduutti inni kunis time gap qaba. Time gap isaa kun waggaa tokko gadi kan ta'e account payable jennaan jechuudha. Kaffaltii waggaa tokko gadi yeroo kan ta'e. And also the current liability are there are oral agreement jennaan jechuudha. Oral agreement qaba jechuudha. Oral agreement yeroo jennu bifa barreeffamaa bifa wanta mallattoo qabu shaappaa qabu wanta kanaatiin osoo hin taane namni current liability kan hedduu fayyadamu account payable kan jechuudha namoota wal beekan namoota sirriitti kastamara ta'ee wal beekan sirriitti afaanumaa walii galuudhaan guyyaa hangana kanaaf galchituun barbaada jedhamee waliif kennuufa afaanuma qofaan inni kun oral agreement dha jechuudha. Isa bifa barreeffamaatiin osoo hin taane oralumaan jechuudha waliif galanii liqaa sana waliif kennanidha jechuudha. Inni kun maal jedhama? There are account payable within 12 months. And the term of sales yeroo wanta sana gurgurreef on open account dhaan jechuudha. 210 jira N30 1 to 10 jira jechuudha. Up to 30 to 16 jechuudha kan heddummaatu jechuudha crediting kun jechuudha. Namni kun akka dafee nuuf kaffaluuf jechuudha liqaa sana kan inni fakkeenyaaf nama nuti wal beeknu kana jechuudha. Meeshaa tokko nuti kan birrii 20 binne tokko qabna haa jennu. Meeshaa 20 binne kana namticha nuti wal beeknu kanaaf birrii meeqaan kaninaaf birrii 28 kaninaaf gurgurraaf jechuudha. Liqaadha waan ta'eef bifa liqaatiin 28 tti gurgurraaf. Erga gurgurree fi maal jennaan jechuudha. Yoo guyyaa 10 keessatti fidde 210 N30 jechuun maallaqa kana fakkeenyaaf meeshaa sana baay'ee takka keessatti yoo kan kenninuuf ta'e baay'ee takka kenninee fi guyyaa 10 keessatti yoo kanaaf deebistu taate parsantaa 2 sirraa hin mura yookaan 28 irraa 3 sirraa buuseen 25 qofa akka fiddu si taasisa. Meeshaa kana garuu 28 walii galan 25 tti akka fudhatu waliif galan jechuudha. Guyyaa 10 yoo kan fidu ta'e inni kun maali attract godhuudhaaf jechuudha akka dafee saffisaan galchuuf psychologically account payable keessatti yeroo hojjetamu bifa kanaan hojjetama jechuudha. Wanta sana tirfiin kee miidhamu maallaqni sun frequently yoo siif dhufe irra faayidaa qaba jechuudha. Haga baatii takkaa turuu isaarra dafee guyyaa amma kana keessatti siif dhufe wanta biraarra hojiirra oolchita jechuudhaatis. Bifa kanaan namni term of sale keessatti attract godhuudhaaf jechuudha hojjeta jechuudha. Namticha waliif liqeessanii bifa kanaan waliif liqeessanii addaan bahuu danda'u jechuudha yeroo kaffaltii kana kaffalu jechuudha. Okay, the others are not payables. Not payable kun isa karaa biraatiin maal jedhama jechuudha. Trade not payable jennaan jechuudha. Akkuma trade account payable san jechuudha. There are a written promise to pay a certain sum of the money on specific future dates. Kaffaltiin kun kaffaltii karaa written promisetiin jechuudha. Waliigaltee barreeffamaatiin waliigalanii kan kaffalamuudha jechuudha liqeen kun. Sum of money on specific future dates. Waggaa fuula duraa kan walii murteessan sanarra dhaabbatamee kan kaffalamuudha jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun maallaqa tokko baatii 3 keessatti isiniif kenname maallaqni kun baatii 10ffaa keessatti akka kaffalamu jedhamee kan barreeffamu ta'e
kun afaanii walii galuu hin qabu jechuudha. Gonkumaa there are written promise waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bifa kanaan yoo kan kaffalamu ta'e short term not payable jennaan jechuudha. Akkasuma classified into two karaa lamaan not payable adda baafamaa short term fi long term. Fakkeenyaaf liqaa kana baatii 3 kana keessatti waliif kennanii baatii 3 bara itti dhufu bara kaan keessatti fakkeenyaaf bara 2017 baatii 3 keessatti waliif galanii bara 2018 baatii 3 keessatti yoo kan kaffalu ta'e long term not payable jennaan. Short term not payable kan jalqabe jenne isaanii jechuudha. Kanaaf karaa kanaan adda baa jechuudha. Seera long term kan ammoo bal'inaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Chaaptariin itti aanu chaaptarii lammaffaa isa kanarratti xiyyeeffata waan ta'eef. And also not payables are maybe interest bearing or zero interest bearing. Kaffaltiin promise kana jechuudha. Written promise walii galan kana keessatti dhalaa wajjin akka kaffalamu kan taasisamu jira. Dhala malees akkaataa itti walii galanii kaffaltii kana kaffalantu jira jechuudha. Interestiinis ta'e zero interestiinis bifa kanaan kaffalamu jira. Isa kanas bal'inaan chaaptarii 2 keessatti ibsina jechuudha. Akkasuma measures waan godhamu waan ta'eef valuation qaba. Mathematically qaba jechuudha. Kanaaf isa kanas bal'isnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Not payable kan jechuudha. Kaffalamu ta'a jechuudha. Current maturity of long term debt yeroo jechuudha. Isa kana jechuudha. The portion of principal amount of long term debt which must be paid during the 12 fiscal months. Waggaan kaffalu. Kana jechuun garuu inni kun current maturity waan ta'eef kan maaliin kaffalamu jechuudha. Baatiin kan kaffalamu. Wanta waggaa kana guutuuti baatiiwwan baatii 3 baatii 4 akkanaan osuma deemu jechuudha. Waggaadhaatti kan kaffalamu yoo ta'e inni kun current maturity of long term jechuudha. And the exclude long term maturity current if they are to be isaanowwan current maturity of long term debt fakkaatan ta'anii isaanowwan as keessatti current maturity of long term keessatti hin ramadamnedha jechuudha. Isaanowwan armaan gadii retired by assets qabeenyaan bakka buufamuu fa'a. They have not shown as current assets. Waliigaltee maal irratti akka waan ta'eef jechuudha. Qabeenyaan liqeeffatame san qabeenyaan bakka buusuun hin ta'u. And refinance retire from the process of new debt issue. Fakkeenyaaf liqaan cufuu. Fakkeenyaaf ati liqaa nama biraatirraa qabda. Asii ammas mortgage irraa liqeeffattee real estate jechuudha. Fakkeenyaaf real estate sanaan isa akka gaafatee liqaa saniin akka wal cufsiisu taasisuun hin danda'u. Ofumaaf mataa keetiin gama keetiin cufuu dandeessa. And the others are converted into ordinary shares. Ordinary share itti jijjiirtee kennuunis hin danda'amu. Wanta irratti waliigaltan irratti portion gootee galchuudha jechuudha. Fakkeenyaaf ordinary sharein fakkeenyaaf aksiyoonii akkam gootee kennitaaf. Aksiyoonii kana inni akkaataa itti muramaa dhufu jechuudha. Baatii 3 yookaan baatiitti waggaatti akkasitti kennamu waan ta'eef inni kun ordinary shareidhaan parsantaan guutee kennuu hin dandeessu waan ta'eef bifa isin irra waliigaltaniin current maturitiin kun kaffalamuu danda'a jechuudha. Karaa kanaan danda'a. And also not excluded these 3 issues. Dhimmoota sadeen kana kan hin dabalanne ta'a jechuudha. Short term obligation expected to be refinanced kan jedhamudha jechuudha. Inni kun kan akkamiiti jechuudha. Liqaa jechuudha. The debt is scheduled to mature within 1 year after the date of company balance sheet within the operating cycles. Which is a longer. Akka short term akka walii galaatti schedule isaan walii qaban jechuudha. 1 year ta'e after a date of company balance sheet. Balance sheetiin company sanaa yeroo ilaalamu jechuudha. Operation cycle isaa jechuudha. Longii barbaade jechuudha akka dheeratuuf. Fakkeenyaaf baatii 8 yookaan baatii 9 keessatti kaffalla jedhanii walii galanii turanii balance sheetiin company sanaa yeroo ilaalamu dirqama kaffaluu hin danda'u waan ta'eef kontraata liqaa kanaa jechuudha dheeresse jechuudha. Schedule isaa debt schedule ta'e kana jechuudha dheeressuu danda'a jechuudha.
And the company determined whether a short-term obligation was expected to be refinanced based solely on management's intent to refinance on the long-term basis. Wanta kaampaaniin sun jechuudha waliigala short term irratti kakaffalamu waliigalanii jiranii garuu adeemsa keessa jechuudha refinance yeroo godhamu financing isaanii san jechuudha irra deebi'amee yeroo shalagamu yookaan balance sheetiin isaanii yookaan ilaalamu ta'e akka tasaa kaffalamuu hin danda'amne. Kanaaf isa kana maal jennaan short term obligation expected to be refinanced jenna. Tarii wanta ni ta'a jedhamee hin eeggamne kan ta'edha jechuudha. Kanaaf long term debt keessaas ni ba'a, current liability keessaas ni ba'a jechuudha. Short term obligation expected to be refinanced jedhama jechuudha. Yeroo tilmaamame jechuudha refinancing yeroo ta'e san short term obligation san yeroo bifa isaa jijjiirrate maal jennaani short term obligation expected to be refinanced jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf it must refinance obligation on the long term. Dividend payable jennaan jechuudha. Dividend payable is the amount of owed by corporation. It is to shareholders. Shareholders as a result of board of director authorization as the date of declarations. Dividend payable kun jechuudha akka liqaatti kan ilaalamu jechuudha. Abbootiin aksiyoonaa jechuudha. Aksiyoona kana yeroo bu'aa isaanii sana fudhachuudhaaf deeman board of directoriin jechuudha maal godha authorized godha jechuudha. Akka isaan kun fudhatan jechuudha. Garuu as the date of declaration guyyaa inni labse sana jechuudha irraa eegalee board of directing erga labse jechuudha guyyaa sana irraa eegalee akka fudhataniif jechuudha. Akka waan liqaan isaan irra jirutti dividend payable godhee galmeessaa jechuudha. Maaliif abbootiin aksiyoonaa hin fudhanne waan ta'eef haga isaan fudhachuu isaanii mirkaneeffamutti as the declaration of the date of declaration they are dividend payable jedhama jechuudha. And generally paid within 3 months. Kanaaf akka waliigalaatti jechuudha yeroo kaffalamu baatii sadii keessatti kan kaffalamudha jechuudha. Dividendiin kun jechuudha abbootii aksiyoonaatiif stockholderiidhaaf jechuudha. Kanaaf and the undeclared dividend on cumulative preference shares not recognized as a liability. Kan hin labsamne jechuudha undeclared kan hin taane dividendiin akkasii sana jechuudha not recognized as a liability. Liability keessatti hin galmeeffamu jechuudha. Dividend payable keessatti illee jechuudha. Maaliif prefer stock warroota prefer stock jedhaman warra kapitaaliin isaanii dhaabbataa ta'e fadhu aksiyooniin yookaan dhaabbanni san fadhu kasaara fadhu bu'aa argata warra prefer stock warra jedhanii sanaaf jechuudha. Yeroo kaffalamu san akka waan liqiitti hin hisaabamudha jechuudha. Akka isaanii recognized hin godhamu undeclared dividend jedhanii jechuudha isaan. And the other dividend payable in the form of additional shares are not recognized as a liability. They are reported in equity. Dividend payable dividend payable in tokkos isa kam jechuudha additional share yoo godhe jechuudha. Fakkeenya abbaan aksiyoonaa san jechuudha kapitaala fudhachuu caalaa jechuudha carraan sheerii bitachuu yoo kan jiraatu ta'e carraa san sheeritti yoo kan godhatu ta'e sheeriin akka sheeritti akka hisaabamuuf carraa maallaqa fudhachuu sanirra sheeritti kan hisaabamuuf yoo ta'e they are not recognized as liability. Liability nurraa qaba jennee hin galmeessinu. Report yoonnee maal goonaaf jechuudha equity qaba jennee equity dha. Sheerii waan qabuuf additional sheerii dha waan ta'eef equity qaba jennee galmeessinaaf jechuudha. Isaanowwan kun current liability jedhamanidha jechuudha. Kanaaf dividend payable yeroo board of directorin authorized godhe kan kaffalamudha jechuudha within 3 months. Before kanaan kan kaffalaman dividend payable jenna. And also are current customer advance and deposits. Customer advance and deposits kan jennu jechuudha there are a returnable cash deposit received from customer or employees. Inni kun maal jechuudha maamiltoonni yookaan dhaabbanni tokko yoo maallaqa nu bira kaawwate guyyaa biraatiin fudhadha jedhee nu bira yoo kaawwate akka waan maalitti ilaalla jechuudha nuti akka waan liability nurra jirutti qabannee kaayyannaa jechuudha. Maaliif yoo jenne maallaqa sana guyyaa akkanaatiin dhufee fudhadha jedhee
kaawwata jechuudha. Fakkeenyaaf maybe classified as current or non current liability ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf inni kun baatii 10 booda dhufeen fudhadha yoo kan jiru ta'e karantii ta'a. Haga baatii 12tti. Garuu waggaa 2 yookaan waggaa 3 booda maallaqni kun sibira haa taa'u maallaqa kanachi booda dhufeen sirraa fudhadha jedhee yoo sibira kaawwatee jechuudha namni customer or employee irraa jechuudha. Non current liability jennee galmeeffannaa jechuudha. Maaliif hagas jidduutti nuti itti fayyadamus dandeenya waan ta'eef jechuudha. Akka waan liability nurra jirutti barreeffannaa jechuudha. Maal jennaan isa kana customer advance deposit jennaan jechuudha. Inni others are unearned revenue. Unearned revenue yeroo akkuma hiikaa galmeessaatti unearned jechuudha. Osoo harkatiin jechuudha revenue. Cash received before provide goods or performing service. Cash ni fudhanna before providing good or performing service. Osoo ni hojii yookaan meeshaa nuti irraa maallaqa fudhanneef san hin kennine tajaajila hin kennine jechuudha. Unearned revenue jennaan jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf inni maal fa'aadha jechuudha? Rentaalii fa'aadha jechuudha. Mana kiraa fa'a. Fakkeenyaaf manni kiraa yeroo namni tokko kireeffatu waan baatii tokko of dura kaffala. Cash received abbaan mana kireessu san cash isaa received godhata. Before providing service osoo tajaajila manaa san namtichi ittiin fayyadamin maallaqa fudhata. Inni kun unearned revenue jennaan. Akka waan liqii nurra jirtuuti. Tajaajila liqii tajaajilaatiitu nurra jira jechuudha karaa gabaabaadhaan. Kana jechuun maallaqa fudhannee jirra tajaajila maallaqa sun irraa fudhanneef hin kennine nuti jechuudha. Mana qopheessine kennine garuu namtichi sun tajaajila hin xumuranne. Maallaqni garuu nuuf galee jira kan baatii tokko. Kana maal jennaani unearned revenue jennee galmeeffanna. Liqaa kana current liability keessatti galmeeffannaa jechuudha. Kana jechuun amma namtichi mana kireessan jechuudha akka waan liqiin irra jirtutti beekuu qaba. Maallaqni kun unearned revenue waan ta'eef liqii irra jirtutti galmeeffatee qabataa jechuudha.